Seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti maqaa olaanaa qabam. Dhufaa dabraan yeroo mara muuziqaa Oromoo yaadannaan nama maqaansaa osoo waamin bira hin dabarreem. Goota namoonni kumni isaan qixxaachuu hin dandeenyeem. Abbaa aartii Oromoo nama jalqaba walaloo sirbaa afaan Oromootiin weeddifame bocee kaayem. Dabbaal mootii gaaraa aartii Oromoodhaa yoo ja'aniin nama ittiin xiqqaanneem. Gaazexeessaa gameessa afaan Oromoo muuxeessee miidiyaadhaan dhiyeesseem. Komeediyaanii jalqabaa abbaa diraamaaf taphoota gaggabaabaa rogmaraan hojjechuu danda'eem. Dandeettiiwwan uumamaan rabbiin isa goonfachiiseem. Osoo hin hambisiin nama ummata Oromootiif gumaachee laatee dabreem. Abubakar Musa.